Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota amantaa musliimaa hundumaaf akkasumallee jaallatamtootaa fi jaallattoota Nile TV akkam jirtu nagaan keenya bakka isin jirtanitti isin haadha qabu jecha har'aan tanagaa an kan isin jechuudha kanaan dura fuula TikTokii akkasuma karaa Imootii fi kanneen kana fakkaataniin beektan har'a karaa Nile TVtiin isinii dhufeeti kan jiru maqaan kiyyas hin beektugaa jaallatamaa itti guutuu dandeessu kan sana achi isinii jechuu barbaada. Har'aan tana sagantaan nuti guyyaa har'aa qabannee dhufne yookaan guyyaa har'aadhaa qophiin ofirraa qabu kan isin duraan na beektan sana wajjin waladda. Inninis maal jettanii yoona qalbii keessan keessa yaadaa jiraachuutu mala. Waan haalaan nama gammachiisu, waan haalaan nama bu'aarsu qabadheeti kan isinii dhufe. Guyyaa har'aatiin booda akkuma beekamu jechuudha karaa fuula Nile TVtiin yookaan foddaa Nile TVtiin torbaan nu argachuu kan dandeessanidha. Insha Allahu tabaaraka wa ta'ala guyyaa isaatillee jechuudha akkuma beekamu halkan Jumaadhaa qophiileen adda addaadha jechuudha keessummooti adda addaa interview adda addaa qopheessinee kan isiniif dhiheessinu taha. Halkan Jumaadhaa gaafa gadhiifamu jechuudha guyyaa jimaataa ittiin bohaartanii akkasuma hanga torbeen sun dhufuttillee kan ittiin bohaartan ta'a. Insha Allahu tabaaraka wa ta'ala. Kanatti aansuudhaan osoo gama dubbii biraatti hin dabarre maaliif jennaan hawaasa musliimaa kana yeroon argu dubbii keessan achi deema. Osoon sanatti hin ceene duratti uummanni kun maal gochuu akka qabu, hawaasni keenya kun maal gochuu akka qabu, maaltu isarraa akka barbaachisu, yoo maal godhe faayidaa guddaa tokkorra gahuu danda'a kan jedhu Nile TV'n keessan jechuudha kan karaa nama keessaniitiin karaa hawaasa keessaniitiin kan isiniif dhaabbate kuni dirqama isaa tokko bahachuuf jecha qophiilee adda addaati kan inni isiniif qopheessee dhufee jiru. Saniif nutiin kun ilmaan keenya karaa kamiin akka guddifnu, akkamiirratti akka guddifnu, jaalalli kun akkamiin akka babal'atu, jibbaan hawaasa gidduutti argamee jiru kun akkamiin akka dhaabbatu kanarratti kan hundaa'ee inni hojii isaadha isinii eegaluuf deemuga inshallah. Har'aan tana fakkeenya tokko kan inni fudhadhee isinii dhufe taha viidiyoo tokkotu jira. Viidiyoon kunis baay'ee na ajaa'ibsiise. Yeroo ammaa kana keessatti hin beekamaa sooshaal miidiyaan sirriitti hordofamaa jiru TikTokiidha. Karaa TikTokii kanaan jechuudha wantoota argamu tokko gaafalla osomaan laalu guyyaa tokko mucaa akkaataa gaarii tokkoon nashiidaa yookaan madhii rasuulaa kana alayhi salaatu wassalaam kan isii dura bahee jiru jechuudha dhaggeeffatteetiniin isiidhaa jedhu tokko dhagahe. Ajaa'iba natti tahee dubbiin kun. Ajaa'iba natti tahee akka hawaasni hundinuu ilmaan isaadhaa karaa gaarii irratti guddisee ilmaan kamuu jechuudha. Muuziqaa adda addaa wantoota fofokkataa waan sammuu isiidhaa xureessu, waan sammuu isiidhaa balleessu, waan sammuu isii ekispaardii dhaqqabsiisuu irraa qulqullooftee faaruu rasuulaa dhaggeeffattee isiin illee faaruu rasuulaa irratti akka guddattuuf jechuudha. Kan fakkeenya isinii ta'uudha jedheeti kan yaadu insha Allahu ta'ala. Mee viidiyoo kana ilaallee walitti deebina insha Allahu tabaaraka wa ta'ala. وداجي وسلم على نبي ترجي وسلم على أفر لكم كتم عليكم هجرنا لكم أفر لكم نبي كتم عليكم هجرنا لكم. Egaan dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota hordoftoota Nile TV bakka jirtanitti hundi keessanuu ilaaltanitti yookaan daawwattanitti jedheeti kan hin abdadhu. Haa ta'u malee mucaa kanarraa wanti hafe waa tokkittiidha jedheeti kan yaadu. Isallee isinis koomentii itti kennitu anis immoo ammumaan kennaafi. Koomentiin sunis waan guddaa miti. Maali qaama isii kana sattaratu qofa jechuudha. Shamarri akkuma beekamu fuula isiitii fi shanacha harka isii kana qofadha kan ayyamamuufi banuuni. Qaama isii kana sattaratu qofa jechuun mucaa kanarraa kan eegamu. Kanaachi yoo sagalee isinuu dhaggeeffattaniitu mee gaafa ilmaan keessan wantoota hin taane dubbachuu dhiisanii nama arrabsuu irraa qulqullaawanii waan isaan irraa hin barbaachifne miidiyaa irra oofuu dhiisanii gaafa isaan bifa akkanaatiin achi isiniif bahan hangam tokko nama gammachiisa hawaasa keenya. Saniif insha Allahu tabaaraka wa ta'ala ani jaallatamaan keessan kana boodaan jechuudha sagantaa kana caalu kan haalaan nama bu'aarsu qabadhee isiniif dhufuuf hin deema. Waan kana dhaggeeffataniif hedduu galatoomaa torbee nagaa rabbi waliin nu haa naannessu.